Kiim Jong paarlaamaa Kooriyaa Kaabaa walitti qabee murtii Kiyyoo Du'aa addunyaatti labse. Akka heera haaraa kanaatti yoo pireezidaantii Kiim Jong ajjeefaman yookaan haleellaan diinaa irratti raawwatame sirni waraanaa Kooriyaa Kaabaa battalumatti eeyyama eenyuyyuu osoo hin eegin Misaa'elota Niwukileraa isaa irratti akka roobsu murteessee jira. Kiim Jong namichi seenaa addunyaa fi shira warra dhiyaa ija qaraatiin hordofu ajjechaa Khaamene'ii yeroo argu mana isaa taa'ee dhugaa tokko hubate. Ameerikaan gooftummaa addunyaa tikfachuuf jecha seera kamiyyuu cabsite biyya birmadummaa qabdu tokko hoggansa isaa dhabamsiisuurraa of duuba hin jettu. Murtee rifaasisaa addunyaa ijibbaachisee kana bal'inaan qabannee jirra. Seenaa dippiloomaasii Israa'el keessatti biyyoota gurguddoo ba'aa keessattuu Chaayinaa ifatti yakkuun hin beekamu ture. Yeroo hundaa of eeggannoo guddaan of qusatu. Garuu har'a muummeen ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun dhiphinaa fi sodaarraa kan ka'e seera kana guutummaatti cabsee jira. Tiivii Ameerikaa sagantaa beekamaa 60 Minutes CBS irratti ba'uun dallansuudhaan Chaayinaa ifatti yakke. Netanyahuun Misaa'eloonni Iiraan warri samii keenyaa tarsaasanii nu rukutaa jiran teekinooloojii fi meeshaa murteessaa Chaayinaarraa argataniin ijaaraman jechuun addeessa. Kun waca salphaa miti. Kun iyyiinsaa nama kufaatii waraanaa dhadhameeti. Gama kaaniin Netanyahuun sagantaa Tiivii Ameerikaa kanarratti dhiphinaa fi abdii kutannaa siyaasaa isaa saaxilee jira. Waggoota 10 dhufan keessatti gargaarsa waraanaa Ameerikaarraa argannu gara zeerootti gadi buusuu barbaanna jechuun addunyaa burjaajesse. Maaliif biyyi waggaatti doolaara biliyoona 3.8 Ameerikaarraa tola soorattu har'a gargaarsa kana ofirraa dhiibuuf murteessite. Iccitii jabaa kanneen yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo dhiigni seeraan guutummaatti hin gogin, osoo aariin dho'insa misaa'ilaa qilleensa ba'aa giddu galeessaarraa hin qabbanaa'in, baliin waraanaa fi kirkirri siyaasaa daangaa ardii qaxxaamuree ba'aa fagoo handhuuraa Pyongyang raasee jira. Ameerikaa fi Israa'el of tuulummaa teekinooloojii isaaniitiin machaanii Iraaniin mataa kunneerraa addunyaan nu jalatti jilbeenfatti jechuun yeroo dhiichisan dhugaan lafarraa garuu seenaaraa kan onnee peentaagoon cabsee fi abjuu Waashingiten gara azaabaa niwukilaraatti jijjiiruun barreessaa jira. Wanti har'a ba'aa fagoo keessatti raawwatame madaallii waraanaa qofa osoo hin taane seera waraanaa addunyaa guutummaatti kan garagalchedha. Leenci niwukilaraa Eeshiyaa Kiim Jong waraana Iraanii fi ajjechaa hoogganaa olaanaa Ayatuullaa Khaamene'ii barumsaadhaan garuu ergaa guddaa qabu fudhatee jira. Kiim callisa isaa cabsee heera biyyatti jijjiiruudhaan doktiriinii waraanaa Gumaa niwukilaraan baasuu jedhamu heera mootummaa keessatti ifatti raggaasisee jira. Miidhugaa seena qabeessa kanaa gadi fageenyaan haxiinxallu. Murtoo kana hubachuudhaaf duubatti deebinee halkan dukkanaa guraandhala 28 2026 sana yaadachuun dirqama. Halkan sana Ameerikaa fi Israa'el duulaa aarii seena qabeessaa fi baaruudaa leencaa jedhamuun teekinooloojii basaasaa fi xiyyaarota dhokkotoo fayyadamuun akka Ayatuullaa Khaamene'ii itti argaman qulqullinaan adda baafatanii rukutan. Ajjechaan kun waraana idilee osoo hin taane tarsiimoo mataa kutuu ture. Diinni yoo hoogganaa ajjeesne sirnichi hooggansa dhabee bittinnaa yoo keenya keessattis ni kufaa jechuun abjootiin iyyeen Iraan hoogganaa ishee dhabdeettiin garuu of tuulummaan Ameerikaa kun addunyaa irratti dhukkubaaraa kan ishee dhumatti deebi'ee summiitee uumee jira. Kiim Jong namichi seenaa addunyaa fi shira warra dhiyaa ija qaraatiin hordofu ajjechaa Khaamene'ii kana yeroo argu mana isaa taa'ee dhugaa tokko hubate. Ameerikaan gooftummaa addunyaa tikfachuuf jecha seera kamiyyuu cabsitee biyya birmadummaa qabdu tokko hooggansa ishee dhabamsiisuurraa of duuba hin jettu. Kiim seenaa Saddam Huseenii fi Muammar al-Qazzaafi yaadatiin isaan lamaan sagantaa niwukilaraa isaanii dhiisanii warra dhiyaaf yeroo harka kennan dhumni isaanii salphinaa fi du'aatiin. Ayatuullaa Khaamene'ii ammoo biyya isaa of dandeessisuus meeshaadhumaa yookaan boombii niwukilaraa harka isaarraa waan dhabeef samiin isaa sarbamee manuma isaa keessatti wareegame. Kiim yoo Iraan isheen madaallii waraanaa guddaa qabdu akkanatti rukutamte warra dabareen kiyya ta'uun isaa hin oolu jechuun murteesse. Kanaafuu dhuma baatii bitootessaa darbee Kiim Jong paarlaamaa Kooriyaa Kaabaa walitti qabee murtoo Kiyyoo Du'aa addunyaatti labse. Akka heera haaraa kanaatti yoo pireezidaantiin Kiim Jong ajjeefaman yookaan haleellaan diinaa irratti raawwatame
sirni waraanaa Kooriyaa Kaabaa battalumatti eeyyama eenyuyyuu osoo hin eegin Misaa'elota Niwukileraa isaa diinarratti akka roobsu murteesse. Mee ajaja kanaaf sammuu istiraateejiikii haa ajaa'ibsiifannu. Ameerikaan yeroo hundaa biyyoota diina ishee ta'an kuffisuuf sirna mataa kutuu fayyadamti. Pireezidaantiin Tiraamp waraana kana keessattis ta'e kanneen biroo keessatti hooggansa isaanii yoo dhabamsiisne waraanni ni xumurama jechuun amana. Garuu Kiim Jong har'a mataa ofiisaa qabduu niwukilaraatti hidhee jira. Kana jechuun yoo Ameerikaan yookaan Kooriyaan kibbaa Kiim Jong ajjeesuuf misaa'ila furguggisan misaa'illi sun Kiimiin rukutuun isaa battalumatti misaa'eloonni Niwukileraa Kooriyaa Kaabaa ofumaan of kaasanii Si'ool, Tookiyoo fi Waashingitaniin daaraa godhu jechuudha. Inni Kiimiin ajjeesuu jechuun of ajjeesuu ta'ee jira. Kufaatiin Peentaagoon asirratti ifatti mul'ata. Dippiloomaatonnii fi ogeeyyiin waraana Ameerikaa dhiphina guddaa keessa seenanii jiru. Sababiin isaa teekinooloojiin Ameerikaa nageenya kiyyaafan fayyadama jettu amma guutummaatti fashalaa jira. Ajjechaan Kaamene'ii Ameerikaadhaaf injifannoo yeroo gabaabaa haa fidu malee dhaloota waraana haaraa kan hooggantoonni biyyoota ba'aa of eegumsaaf jecha addunyaa guutuu ibiddaan wal qabsiisan uumee jira. Kiima asirratti hin dhaabbanne gara biyyattii keessatti Kooriyaan kibbaa obboleessa keenya yaada jedhu guutummaatti haxaa'uun diina keenya misa hunda caalaamaa jechuun moggaasee jira. Tokkummaan abjuu akka ta'ee fi daangaan isaan gidduu jiru daangaa dhiigaa fi ibiddaa akka ta'e labse. Kun ammoo Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaatiif dhiphina dachaadha. Biyyoonni kun lameen nagaafinnaa fi shaakala waraanaa maqaa jedhuun Kiimiin dhiphisuuf yeroo yaalan Kiim ammoo takkuu tokko daangaa kiyya yoo tuqxan hooggansi kiyya yoo balaarra bu'e murtii irra deebii hin qabneen niwukilaraan isin barbadeessina jechuun ifatti doorsiste. Wanti nama ajaa'ibu akkaataa addii warraaqsaa fi biyyoonni warra dhiyaa didan haala kanaan wal utubanidha. Pyongyang kaleellaa Iraan irratti raawwatame shororkeessummaa mootummaa fi weerara seeraan alaa jechuun balaaleffatti. Hoogganaa haaraa Iraan Ayatuullaa Khaamene'ii cinaa akka dhaabbattu ifa gootee jirti. Iraan dhiigaan lolaa jirti. Kooriyaan Kaabaa immoo heeraa fi niwukilaraan diina sodaachisaa jirti. Walumaa galatti Tiraamp Iraaniin mataa kuteera. Leencichi du'eera jedhee yeroo masaraa White House keessatti dhiichisu baafa gootti garuu jawween niwukilaraa sammuu haaraa waan dammaqee Tiraampiif awwaala seena qabeessaa qopheessaa jira. Ajjechaan Kaamene'ii Iraanin jilbeenfachiisuu dhiisee Khaamene'ii akka leenca madaa'ee diinarra garagaluu taasise. Kooriyaa Kaabaa immoo guutummaatti biyya niwukilaraan of kabachiisu taasise. Seenaa dippiloomaasii Israa'el keessatti biyyoonni gurguddoo ba'aa keessattuu Chaayinaa ifatti yakkiteen hin beeksu yeroo hundaa of eeggannoo guddaan of qusatti turte. Garuu har'a muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun dhiphinaa fi sodaarraa kan ka'e seera kana guutummaatti cabsee jira. Tiivii Ameerikaa sagantaa beekamaa 60 Minutes kan CBS irratti ba'uun aariidhaan jawwee ba'aa Chaayinaa ifatti yakke. Netanyahuun Misaa'eloonni Iiraan warri samii keenya tarsaasanii nu rukutan teekinooloojii fi meeshaa murteessaa Chaayinaa irraa argataniin ijaaramanii jechuun addeesse. Kun waca salphaa miti, kun iyyiinsa nama kufaatii waraanaa dhandhameeti. Netanyahuun meeshaa waraanaatiin Iraanin mo'achuu yeroo dadhabu tooftaa dinagdeetiin walitti qabu fayyadamuuf yaale. Inni Chaayinaadhaan akkamitti Iraan ishee ulaa Hormuz isaa hulaa dhiigaa dinagdee fi enerjii keessan ta'e to'attu kanaaf meeshaa kennitu Iraan isin dhuufteessi jechuun Beejingii fi Teheraan walitti buusuuf tattaafate. Kanaanis osoo hin dhaabbatiin Netanyahuun jecha iccitii fi sodaachisaa tokko dubbate. Yeroon itti callisuu qabu nan beekam. Jechi kun Israa'el waraana sammuu namtolchee fi basaasaa Iraan irratti hojjechaa turuu ishee fi amma garuu haalli harka isheetii ba'ee balaa guddaa waan fideef dhoksaa kana saaxiluuf dirqamuu ishee agarsiisa. Osoo Netanyahuun miidiyaa Ameerikaa irratti ba'uu fi Chaayinaatti iyyuu dhugaan lafarraa fi galaana Iraan keessaa ba'aa jiru garuu sammuu diinaa kan maraachidha. Daraan haasaa miidiyaatiif yeroo hin qabdu. Isheen dirree qabatamaa irratti dachee fi galaana ishee awwaala diinaa taasisaa jirti. Ajajaan humna galaanaa Iraan Admiraal Shahraam Iraanii tarkaanfii teekinooloojii bishaan jalaa isa hunda caalaa sodaachisaa addunyaatti labsee jira. Iraan ulaa Hormuz keessatti dolfiinota galaanaa kanneen jedhaman sab mandariinota xixiqqoom warra ammayyaawaa fi ija raadariin hin mul'anne hedduminaan bobbaasee jirti. Dolfiinonni kunniin sab mandariinota idilee miti. Isaan kun meeshaa waraanaa addaa warra bishaan gadi fageenyaa qabu keessa galanii qarqara lafa galaanichaa irratti ciisuun sagalee tokko malee guyyoota dheeraaf diina eeguu danda'anidha. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa dooniiwwan gurguddoo isaanii qabatanii bishaan Hormuz irraa of tuulummaan yeroo dhaabbatan dolfiinonni Iraan kunniin dakka bishaanichaa gara kiyyoo boombii fi torbiidoo socho'aatti jijjiiranii jiru. Dooniin diinaa kamiyyuu bishaan kanarra yeroo darbu morma isaa seefii harka Iraan jala kaa'ee deema jechuudha. Wanti hunda caalaa addunyaa dinqisiisee fi ofitti amanamummaa Iraan agarsiisee garuu gocha guyyaa har'aati.
sabmandariinonni Iiraan kunniin dukkana bishaan jalaa keessaa tasa ol ba'anii ijaaddooniiwwan diinaatti yeroo of agarsiisanii nuti asirraa miila keessan jala jirraa ergaa jedhu ergaa dabarsanii booda deebi'anii daqiiqaa muraasa keessatti dakka galaanichaatti seenanii jiru. Kun ergaa waraanaa cimaa peentaagoniif qaba. Ameerikaan doonii waraanaa doolaara biiliyoonaan ijaartee fiduu dandeessi. Iiraan garuu teekinooloojii ofii isheetiin ijaarratteen bishaan Hormuuz gara awwaala sibiilaatti jijjiirtee jirti. Waraana dheekkamsa seenaa jedhamuun Ameerikaa fi Israa'el Iiraan irratti banan keessatti Ameerikaan yeroo kasaartu Tiraamp aariisaa dinagdeetti ba'aa jira. Torban darbee ministeerri maallaqaa Ameerikaa kaampaaniiwwan Chaayinaa gurguddoo sadii keessattuu dhaabbata pitirookeemikaalaa Engelii jedhamuun Iraaniin gargaartaniitu waraana isaaniitiif utubaa taataniitu jechuun ogguura rakkaa'im. Engiliin kun kaampaanii salphaa miti. Inni boba'aa Iraan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu bitee dinagdee Iraan utubaa kan jirudha. Tiraamp boba'aa Iraan akka hin gurguramne cufuun qaba jechuun murteesse. Garuu Beejing irraa deebiin dhufee deebii biyya sodaattu osoo hin taane deebii gooftaa dinagdee addunyaati. Beemaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Go Jiaakun fuula addunyaatti ba'ee Ameerikaa ifatti qaanessi. Gurra Ameerikaan kaampaaniiwwan keenya irratti keesse kun gocha seeraan alaa fi murtoo kophaati. Nuti mirga daldalaa kaampaaniiwwan keenya guutummaatti ni eegna jedha. Goon itti dabaluudhaan jecha onnee Waashingtan waraanu tokko darbate. Ameerikaan bakka waraanaa ba'aa giddu galeessaa dhaabuuf tattaafachuu qabdu biyyoota biraa maqaa balleessuuf xixxifachaa jirti. Kuni gocha hamaa fi itti gaafatamummaarraa fagaatedha. Meesirratti iccitiin inni guddaan kan madaallii addunyaa jijjiiruuf deemu ni dhufa. Chaayinaan afaaniin mormuu qofaan hin dhaabbanne. Tarkaanfii seeraa fi dinagdee kan hafuura Ameerikaa kutu tokko hojiirra oolchite. Bara 2021tti Chaayinaan seera farra ugguraa alaa baaftee turte. Har'a seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif seera kana hojiirra oolchitee jirti. Ministeerri daldalaa Chaayinaa warshaalee boba'aa qulqulleessan kanneen biyya ishee keessa jiran hundaaf ajaja sibiilaa kenne. Ugguraa Ameerikaan boba'aa Iraan irratti keessee gonkumaa hin fudhatina. Boba'aa Iraan bituu itti uufaa seerri Ameerikaa dachee Chaayinaa irratti hin hojjetu. Kuni labsiidha. Kuni Ameerikaa ati gooftaa addunyaa miti jechuudha. Kanaan dura biyyoonni Awurooppaayyuu yeroo Ameerikaan ugguura baastuun jilbeeffatu turan. Chaayinaan garuu seera keessan morma keessanitti rarraasaa nuti boba'aa Iraan bituu hin dhaabnu jechuun ulee morma Tiraamp irra keesse. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ajajni kun kan labsame ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi marii fi walta'iinsa Beejing gochuuf osoo deemaa jiruuti. Kuni Chaayinaan Iraaniif haguuggii dippiloomaasii fi dinagdee guutuu ta'uu ishee mirkaneessa. Maaliif Chaayinaan dhimma kanaam akkasitti jabeessite? Iccitiin isaa walta'iinsa dinagdee fi ji'oopoolitikaati. Chaayinaan dinagdee ishee sooruuf boba'aa barbaaddi. Boba'aan Iraan ammoo baay'ee rakkisaadha. Dabalataan yoo Ameerikaan Iraanin jilbeenfachiiste dhiibbaan Ameerikaa gara Eeshiyaatti yookaan Taayiwaan irratti akka cimu Chaayinaan sirriitti beekti. Kanaafuu Iraanin eeguun dantaa ofii eeguudha. Piroojeektii daandii fi harkisaa keessatti Iraan utubaa murteessaadha. Gama biraatiin murtiin Chaayinaa kanarratti kan ka'e gooftummaa doolaaraa guutummaatti balaa keessa seenee jira. Kaampaaniiwwan Chaayinaa warri xixiqqoon daldala Iraan wajjin godhaniif doolaara Ameerikaa hin fayyadaman. Isaan yuwaanii yookaan maallaqaa dijitaalaa fayyadamu. Kanaafuu Ameerikaan isaan to'achuuf dandeettii dhabdee jirti. Tiraamp dinagdeedhaan addunyaa hudhaa yeroo jedhu Chaayinaan ammoo sirna faayinaansii haaraa ijaartee ugguraa Ameerikaa uffisaa jirti. Guyyoota 40 guutuun leensi ba'aa giddu galeessaa Har'a baaruudhaa dhukaasa misaa'ilaa fi of tuulummaa diinaatiin ukkaamee jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el guyyaa muraasa keessatti Iraanin jilbeenfachiisnaa jedhanii eegalan har'a madaallii addunyaa guutummaatti garagalchee obomboleettii dinagdee fi kufaatii tarsiimoo itti ta'ee jira. Osoo addunyaan ifa aduu dhabdee dhiphachaa jirtu dhugaan lafarraa fi galaanarraa ba'aa jiru. Iraan biyya roobni misaa'ilaa cabsuu danda'u osoo hin taane biyya madaallii addunyaa to'attuu ta'uu ishee mirkaneessee jira. Dhugaa kana ragaa ofii isaanii irraa eegallu. Hoogganaan dhaabbata boba'aa addunyaa guddichi Saawudii Araamkoo dhiphinaa fi sodaa seenaa keessatti argameen beekneen addunyaatti iyyatee jira. Dhiphinni enerjii fi boba'aa amma addunyaa mudate kun seenaa dhala namaa keessatti isa hunda caalaadha. Iraan ulaa Hormuuz kana torbanoota muraasa dabalataaf yoo cuftee tursiiste dinagdeen addunyaa hanga bara 2027tti iddootti hin deebi'u jechuun labse. Gama biraatiin Teheraan keessaa sagaleen dhaga'ame sagalee biyya dhiphatti osoo hin taane sagalee leencaa ofitti amanamummaa guutuu qabuuti. Ministeerri boba'aa Iraan murannoo guutuun dhiibbaa fi ugguraa Ameerikaan nurratti fiduuf deemtu kanaan dura qorannees karoorsineesi. Biyyoota 40 waraanni kun deemaa jiru keessatti oomishni boba'aa keenya homaa tokkollee hin hir'anne jechuun addunyaa dinqisiise. Kan agarsiisu Iraan waraana kanaaf har'a osoo hin taane waggoota dheeraaf qophooftee jirti. Diinni meeshaa darbachuu danda'a. Iraan garuu sammuu fi dinagdee of danda'a ijaarrattee diina ishee dhiphisaa jirti. Wanti hunda caalaam addunyaa naasisee fi onnee peentaagoon irraa seegaru haasaa muummee ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuuti.
Netanyahuun sagantaa Tiivii Ameerikaa 60 Minutes jedhamu irratti dubbii baay'ee dubbate. Dhiphinaa fi abdii kutannaa siyaasaa isaa saaxilee jira. Inni dhugaadhaa tokko liqimsee waggoota 10 dhufan keessatti gargaarsa waraanaa Ameerikaa irraa argannu gara zeerootti gadi buusuu barbaanna. Kongireesii haaraam eeguu hin barbaannu. Ammumayyuu eegaluu qabna jechuun addunyaa burjaajesse. Maaliif biyyi waggaatti doolaara biiliyoona 3.8 Ameerikaa irraa tola soorattu har'a gargaarsa kanaan ofirraa dhiibuuf deemti. Deebiin isaa ifadha. Sodaa fi kophaatti. Netanyahuun uummanni Ameerikaa guutummaatti Israa'el irratti garagaluu isaa hubatee jira. Qorannoon Pew Research dhiyeenya kana ba'e akka mirkaneessetti uummata Ameerikaa keessaa 60% Israa'eliif ilaalcha jibbiinsaa qabu. 59% immoo Netanyahuun guutummaatti hin amanan. Netanyahuun kufaatii kana dhoksuuf miidiyaa hawaasaatu summaa'e jechuun sababa yeroo dhiyeessullee dhugaan jiru duguggaa sanyii inni Gazaa fi waraana inni Iraan irratti baneen addunyaan isarratti dammaqxee jirti. Kufaatiin basaasaa fi waraanaa Israa'el ammoo haasawaa Netanyahu kanaan ifa ba'e. Inni murannoon ogeeyyiin waraanaa Israa'el Iraan ulaa Hormuz cufuu akka dandeessu kan hubatan erga waraanni eegalee boodadha jechuun amanii. Yaada biyya addunyaa hunda basaastii teknooloojii hunda qabdee ofiin jettuun dandeettii diina ishee wallaaltee waraana bantee kufaatii kanaa olii maaltu jira. Isaan Iraanin salphaatti kuffisna jechuun abjootan. Iraan garuu bishaan Hormuz cuftee dinagdee addunyaa daaraa gooti. Waraanni guraandhala 28 eegalame kun pireezidaantii Tiraampiif Kiyyoo Du'aa ta'ee jira. Tiraamp waraana kanaan deeggarsa argadha jedhee yoo yaadellee Ameerikaa keessatti qaala'insi jireenyaa fi gatiin boba'aa samii tuqee jira. Filannoon Ameerikaa yeroo gabaabaa keessatti kan eegamu yoo ta'u, uummanni Ameerikaa waraana baasii fi dinagdee isaanii miidhuu kana guutummaatti balaaleffachaa jiru. Tiraamp Iraanin jilbeenfachiisuu dhiisee teessoo isaa tikfachuu dadhabee raafamaa jira. Walumaa galatti Netanyahuun abjuu isaa isa dhumaa haasawaa isaa keessatti mul'isee jira. Yoo sirni Iraan kufee Hizbullaan, Hamaasii fi Husiin ni dhumu jechuun abjoota. Garuu gaazexeessaan gaaffii qaraam kun akka ta'u mirkanaadha jechuun yeroo gaafatu Netanyahuun dhiphatee ni danda'ama garuu mirkanaa miti jechuun sodaa isaa amanee jira. Egaan seenaan barreeffamaa jiru tokko qofa. Iraan gaara sibiilaa taatee dhaabbattee jirti. Diinni meeshaa darbachuu danda'a garuu Iraan obsaa fi tarsiimoo isheetiin madaallii addunyaa jijjiirtee jirti. Ameerikaa fi Israa'el har'a iji isaanii jaame. Dirree isaaniitti waraana banan irratti Iraan dinagdee isaanii huute. Eenyutu gooftaa akka ta'e addunyaatti agarsiisaa jirti. Injifannoon kan warraaqaa fi warra obsaati. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.